qaba muddamaa jira alana garuu jira waan ta'eef caqafadha akkuma gaariin nu keessa jiru badaan nu keessa jira rifeensa garii mana garaa nama keessa deemuun qabne caqasi diinni kiyya anaaf naaftanyaadha ilma namaa keessaa jechuudha laala argite nama kamuu jibbuu hin qabnu harreen itti ilkaan walirraa hin dhabsitu garuu immoo ijoolleen keenya kadhiira wallahi sirrii hin jirtanii sirraa bareedduu dhiifama yeroo gaafii qaba narraa fuudhi turtee jirtaa kaasuuf waa si gaafadhaan. Dhalaa Arsii malee mee fakkeenyaaf dhalaan hedduumi dhalaan Oromoon kutaa 11 qaba. Kutaa 11 kana keessaa mee takkatti ajandaa gootu agartee gandummaa kana leellistu argitee mee dhalaan argee gandummaa leellisti as gubbaa baatee. Gandummaa maaliif taa'ee gandaas keessatti? Gandummaa waan tokko Arsii barreeffatee deemu arsii ta'uu fi arsii ta'uu dhabuu isaa maaliin beektan nama 5 nama 6 baalagee gabbahee guddisa hin tolle nama arrabsu arsii guutus shamarran kabajaa qabdus hin arrabsina dhiirri biraa gabbaatee dhalaa isaanii arrabsaa hin jiran nu baachuu dadhabdammoo isin baachuu dadhabne moo maaliif waan nu qabnu nu bira tartanii haadhatee na godhatti arrabsitanii gaafiin kiyya malee akka keetii jiraadhu malee akka nama biraatiin jiraatin ati yoo gaarii taate gaarummaa keessanii itti fufi sii galee. Wallahi nurratti dalagdanii isinirratti dalayna laala eebiteen ala baasaa jirtanii eebiteessan ala baasna laala isinitti himan wallahi laazim take my eyes but latest bet you mind first number 1 of the adults akarsitti dhaabbadha asli ni ready nama tokko zakaatin qabde salaatin ingiliffana dara zakaatin sanadeta yakan nagem bikon ማለት ነው ሰራዱ ለሰው ማለት ነው ወጀት ዋንደር ittishidi maajette Oromoon beektaa yoo mammaatu namni Oromoon maajette mammaatti beektaa nama galaanni nyaate oomacha qabatatti. Akka inni nama keessan deemni afaan hundaa irratti hojjanna viidiyoo intala waan nu harka jiru laala. Taphaata keessan qabadda ammoo ijoolleen jala deemtan isinitti hima andaa. Ijoolleen teenya wanni hoomacha qabattee jette kana imala alime yoo taarika dhiira ila wallahi zayti irratti ganna dhiira arsisti dhiira tinii qabna ila reedin nama tokko intalis nama takka osoo isin jaalala beeytani osoo isin ana mallee shamaran ardiifinima osoo isin jaalala beeytani osoo isin shamar dhiiraa kabajaa qabaattani osoo isin fikiriin qabdani shamara takka bara akaawunti sadi qabaa bar biyya arabaa kana teette takkatti dhiira sadi jana garagaraan kaan ijaat godhan kaan nyaatofti bar Barobbolee sofaamtuun hin baane wal gadhiisuun sila faamtuun hin baane wal gadhiisuun sila maal taarika baatu. Mucaa gootan lammata mucaa kanarraa gootan maal qabdan hin jiraattani deemtanii mallastu biyyaa isin baase amma booda gaafa mallas galuutitti hin heerumtani maal gootan isin heerumuu hin dandeessani kana booda bakka carraan keessan gubate bas carraan keessan gubate amma booda mallasii wajjin warri mallas biyyaa isin baase amma booda mallasii waliin malee namni jal'isa mana kan keessatti hin dubbatu mee carraan of kenna namni kamuu yaada qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa rabbii namni Fatiyee galatoo. reediin irra dubbachuun isaa Fatiyee galatoo. Taap godhaa kan. Carraan yookiin warra amma seentan maayikii qaban illee asii siidaa milikiitiin bifa jalleen as keessa teenyuuti anis akka nama tokkotti yaada qaba waan ta'eef. Fatiyee galatoo. Anasirratti yaada qaba yaa jamaa. Mini dhaggeeffata sagaleen koo dhagame taate fakkeenyaaf ani reediirraa dantaan qabu. Jaartii reediirraalee baga fuudhee dhiira waan ta'eef fuudhe. Lammaffaa fuudhuun isarraan eegalle. Tokko asirra wanni hubachuu qabdan tokko yoo jiraate. Lamaa miti shari'aan afur eeyyamee jira. Reediin ilma dhiiraati. Maaf fuudhee mormii san takka sittiin qabu ni deeggaras gama kanaan. Tokkoffaa wanni jechuu barbaanne tokko intalli yoo waa balleessitee jiraatte badii isii ragaa qabatamaa waliin fiddaniiti. Anis shamara Arsii keessaa ishii tokko. Gaafa intalti tun arrabsitu waan dhaxxanii keessaa reedii himattanii kan jira tokko.
yoo intalti tun isin arrabsitee jiraatteettu yoo dhugumaan gabbaatee akka isin jettan kan arsii jettee arrabsitee jiraatteettu ragaa isii funaantaniiti deemtanii keessaan namni reediitti himattan jira. Lama miidiyaarra isin arrabsitee miidiyaarra arrabsitanii deebistanii jirtaniif. Innis ammoo dhugaa isaati jaartii isaati qullaa waliin ciisaara. Maaf ammoo dhufee nu arrabsee miti. Reediin badii qaba eeyyanniin qaba. Ijoolleen ati sammuun isaanii gadaantummaadhaan kufanii fi sammuun caban dhaqanii kaanii yoo reedii arrabsan yookaan jaartii reedii yoo arrabsan walitti qabee arsii hunda walitti deebisee arrabsuun bakka kana dogongorame akka wallaalummaa kiyyaatitti. Tokko eeyyan ijoolleen nama arrabsitu jirti eeyyan ni jirti dhibbaan dhibbatti garuu ijoolleen waan akkana gurmooftee dalayduu kanarratti maaf irratti hin hojjetu. Nama kana keessa wal beeka namni kam wal beeka maaf isaan irra qabdan irratti hin hojjetu. Ijoolleen dhiiraa fakkeenyaaf amma abdiinii waa baay'ee dubbataa ture. Ani dhugaa dubbachuuf ijoolleen dhiiraan abbaan dhiirti tokko anaaf waa sadii abbaa kiyya obboleessa kiyya abbaa manaa kiyya. Nama sadiin kanaan waan jedhan akka itti na guddisanis akkana akka itti jiraadhes akkana. Gaafa ammoo ilma dhiiraa tokkochaa arrabsi an abbaa kiyya arrabsaa jira obboleessa kiyya arrabsaa jira jaarsa kiyya arrabsaa jira. Waa sadiin kan wal bira qabnee osoo deemne bareedan ta'u. Reediin dogongore eeyyan nama tokko dogongoreera kalaas. Maal dogongore reediin dogongore ka jettu reediin maal dogongore hin fuudhee na niitii jala arrabsite niitii jalatti qiniinte niitii isaa jala arrabsite reediin dogongore jetta ati namni haadha manaa caalaa bara wal itti aanu hin jiru haadha manaa isaati barate wata kan gootuuf miidiyaa irra beeyta malee. Nageenne yoo ta'a Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Isa arrabsamee dogongoraa jechaa jira haadha manaa isaati sitti miira bara. Haadha mana arsiini akkaan beekutti jaartii fi lafatti ofitti dhiiftuu jedhan akka seenaa dhagaa dhufetti illee akka beekutti illee akka keessa guddadhetti illee sararri diimaan jaartii fi lafa seenna wal beekna waan ta'eef namni sarara diimaa ejjatee ka'ee bal'aatiin balleessite jechuu hin danda'u sararri diimaa namni jaartii akkamii ta'e ni beeka sarara diimaa kana keessatti warrooti gochaan mucaa kana arrabsi maaf hin tuqin. Fatiyee galatoomi wallaahi galatoomi fatiyee galatoomi qaalii namaa. Tuwwan afaanii waa waliin darbitu afaanuma bichaa callistee waa yaarsii haasofti harkaan waa meeshaa laawarii takka ol darbi waa yaarsuma waa yaarsii bita callisteetuma namni 150 namni 160 kun. Hindi gattanii jette shamarran arsii arrabsitaa ta'u walitti qabeedha koonii kenna maaf hindi gattanii jechuun keessa maal ni beekta hindi gattanii afaanii malee qaamaan osoo ati dhiqattee ati babbareeddee reetiin deemete biraa fuudha. Maal ammallee odaateen dubbadhaan dhugaa jiru maal na goota sila. Aadaadha sila nooriidha sila fuudhuun hoodhu jedhe. Suufaadha wallaahi. Shamarran teena tuqamu dhiirri arsii Gurbaa meeqarraan akka afaan lama waa dubbadhaan akka sodaadha ijoollee. ganaa salamtani wallaahi ganaa salamtan dhiirri teena bata koota hoolooyyii daalota ilmaan harree maal beekan waa'ee shamarran arsii nama waliin jiraate beekaa bata bukkoodha. Wallahi ganaa salamtan miidiyaa kanarraa wal biraa hin gallu bata kolkoloota daalota. Ajaata akkanaa tanatu maqaa namaa balleesseef. Situ maqaa namaa balleesseef. Shamtuuwwan akkanaan haasoftu dubartiin arsii. Dubartiin qulqulluun isiniif hin taatu dubartii farshoo dhudhu malee ilmaan sinaadha. Arsii yoom takkaayyuu dhiirri mataa shamarran kolkoloowwan daalota. Itti cabdi meeriyaa ka barbaadetti. Mataa shamarran arsii qaqqabe ajooftota daalota. Isin osoo isin aslan dhiira arsiiti bakki qulqulluun hin ta'uufi bakka zibaalaa malee isin yoom takkaayyuu nama harra irra guddate namni harra irra guddate bakkuma zibaalaa tokko. Obsiin gaanu arrabsitti obboleettiiti miira keessa hin galini. Biyya sanarraa wal biraa hin gallu. Akkuusin harka shamarran obsii tokkocha toorree shantala dhabdi. Aslan beerri kabaja qabdu isiniif hin taatu beera farshoo. Beeringa yaa bakka keessa tarinka keessa dabarsaa maali jaarsaa ka jedhanii godhin ittiin gaadhaafam. Hojii keessan wallahi kana miidiyaa kanarra wal bira hafuuneen nuti nyaata dhuga. Wallahi billahi haga isin haga reediin konkaan bukkichi washalaa sun gabbayee dhiibama shamarran arsii gaafatu akkamitti haadha arsii keessa bahee bari gabbayee haadha arsii arrabsee kaleessa konkaan kolkoloon. Obsi bada obboleettiiti. Social media. Mee gurbaanan abdii kiyya abdii Jamaal ka jedhu kun abbaan manaa dhiifama afaan lama na dubbisi bata gurba. Dubbadhu. Halloo. Ulfaadhaa galatooma carraa naa kennuu keessaniif obboleeyyan keenya ka dhiirallee ka dubartillee warra as keessa jirtanii.
Mee muutii qabaddu warra moseette kun muutii qabaddu Umar dhiifama. Wanni raasaa jirtanii waa'ee mucaa kaleessa argatanii gadi bahee arsii arrabseeti. Gurbaan ufuma arrabsee arsiirra inni illeen ufuma arrabse malee homaa waan arsii addatti waa godhe sin qabu haa taatu garuu jechi inni jedhe suni maaliif akkas jedha jechaadhaaf argatanii namni kamiyyuu namni xiqqoo waa achi fageessee yaadu namni achi fageessee waa hubatu waan akkanaa dubbata malee jibbaa isaatiif miti. Ilma keenna obboleessa keenna dhalcha arsiitiin illee haati isaa arsii abbaan isaa arsiidha. Garuu namni miira keessa galee waa dubbataa jedhanii yeroo hunda wanni kun haasa'ama soba kun. Namni miira keessa galee akkas jedhe ebalu miira keessa galee ebalu akkas ta'e miira duraan namni keessa hin galu duraan namni miira keessa hin galu bar har'a sooshaal miidiyaan dhufnaan namni miira barate har'a miira keessa galaniitiin ani haadha namaa arrabsee obboleessa namaa arrabsee bor deebee dhiifama gaafadha obboleeyyan kiyya wanni akkanaa waan nurraan eeggamne nu dhaloota ammaa kanarraa jechuudha. Nu dhaloota ammaatirraa eeggamuu qabu. Wal qabuu qabna, wal obsisiisuu qabna, wal sabarsiisuu qabna. Nama immoo kallattiidhaan daayirekti sitti dhufe immoo haasi arrabsuu haa argitee ulellee sitti dhufuu nama san akkaataa dandeettiin ofirraa deebisuun immoo dirqama keeti. Mirga kee kabachisiifachuudha. Akkanumatti miti immoo olkaanii amma inni arsii akkasii isin ilmaan sharmuxaa isin ilmaan akkasii dubartiin arsii dubartii maalii? Bareedumsi jara keenya bareedumsi keessa malee sammuu malee keessa gadii kana malee bifa namaatii miti. Bifaa miti dhugaa dubbachuudha. Mucaa kana waa baay'ee irraa eegaa turre. Dubartiin isa arrabsite obboleettii tiyya ta'uu dandeetti. Obboleettii tiyya hojii dhaladhe sooshaal miidiyaa irratti. Isii san as baasee baagiraawundii godhatee warra akkasii san as fudhatee jararraa haasa'utu ture malee arsii tuquun isaa hin barbaachisu. Dogoggorri inni qabu kana arsii warra afaan isaatiin arrabsamuu miti. Arsiin uummata bal'aadha uummata guddaadha. Warra isaati garuu kutaan biraan haa faarsuuf haa jimma na faarsu haa harargee na faarsu haa ibalu na faarsuuf jedhanii gadi baanii kutaatti dhalatan xiqqeessuun kuni wallaalummaa irraa kiraatti doofummaadha waan akkanaa keessaa bahuu qabna namni tokko yoo isin arrabse nama san kee fudhadhaa arrabsaa isinillee kutaa isaa hin gahina kutaa keessa yoo ta'eeyyuu nama san addatti baasaa malee akkanumatti kutaa walitti qabdanii bakka takkatti arrabsuun gaarii miti. Miidhama yoo qabaatellee miidhame dhugaadha. Niitii isaan arrabse warra arrabse arsii miti. Ijoollee wallaaltuu sooshaal miidiyaati. Ijoollee akkasiisan immoo asuma irratti deebisaniif malee hawaasa kabajaa bira wanni nama geessu hin jiru. Kananuu miti. Uummanni birallee irratti haasa'aa jiranii namni nu caalus namni umriin yaadanis nu caalu irratti haasa'e dhiifama gaafachiisa jedhetti yaada. Ulfaadhaa galatoomaa dubartiin arsii immoo akka ammaa sooftan kana naasa'ina. Akka ammaa sooftan kana naasa'ina isiniif jala. Har'aa miti boru garuu boru gaafa bultii ijaarattan hin rakkattan. Yoo naamusan qabaanne yoo akka haatee naamusan qabdu san ati naamusan qabaanne dhiifama asirratti abdii kiyya yoo sitti dheeresse daqiiqaa takka waan hin guunne akka gorsaatitti dubbadhee baya. Shamarri arsii akka si koomandootitti na dhageeffadha warra jala jirtan. Dhiira si koomandoolee na dhageeffadha warri arsii si koomandoo taatan baalee diidaa agadab namni taatan jechuudha teessuma lafa keessaniitiin. Ilmaan arsii keessa dayyuus hin jiru sitti ma obboleessoo. Dayyuus hin jiru dayyuus ijaartiin biraa gebbaatee barandatti argitee dhaamtee ol deebitu hin jiru ganda keenya keessa biyya keenya keessa hin jiru dhugaa dubbachuuf hin gorra morma irraa kutta dubartii isii waan biraa irratti dalagnaan arsii keessa hin jiru wanna kana namni qe'ee keessanitti argitanii wanna akkasii jiru yoo jiraatte dubbadha qe'ee keenya keessatti akka arsii naannoon itti dhaladhetti hin agarre kanaaf shamarri keenya shamarri arsii ka kutaa biraan hin galchu ka arsii akka kalee haatee kabajaan abbee hojii jiraattu kabajaan jiraadhu kabajaa haatee kalee sabbeetii qabdu qabaadhuuf jaarsa keetii. Borus immoo santu si eeggata kana quba qabaadhu kana dhiiftee afaan kan kee haga gurratti adda harkiftee iyyita sirraa dhaalan boru jireenyi kan kee ni diigama siin jedha kanaaf obboleeyyan keenya ka dhiirallee sirriitti waan kanarratti haasa'a ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa liibanaa isinitti dheeresse. Galatoomi abboo galatoomi rabbi jedhaa siyaa kabalu ani hin beekaa wanta kana hundaa kan ittiin nu gahe dhalaa keenya beekti dhalaa keenyatu akkanatti nuti keessise bakkuma maratti jazaa rabbi jira haa kafalu. Agartee jiraatte agartee rabbal kaabal illee argu beekaa arsiillee irratti beekaa eenyu akka caalu eenyu akka dhalaa akka caalu dhiirri eenyu akka caalu hin beeka waan ta'eef waan ofii kiyya qabatamaan beeku waan ta'eef otoo namni seenaa arsiitii fi baalee adda baasee keessa jiraatee waggaa dheeraa beeku. Silaa namni akka daatu keessa beeku otoo hin irra gaariidhaa beekee. Mijayyoon jala baasee nama jala naasee mijayyooti maal taate dhiifama nu godha obboleettii ta'e hedduu si kabanye kabaji ofirratti qabe.
kabaji furratti qabe dhiifama garuu warri hin beekne maalummaa baaleellee arsii teessee baale dhageesse gadabillee haa ta'u bakka biraallee haa ta'u diidaallee haa ta'uti warri immoo baale teessee ammoo arsii dhageesse ammoo haasa'ullee baattee dhageessudha namni akka kiyyaa osoo iddoo lachuu waggaa dheeraa jiraatee warri irra gaariidha anaatu beeka waan ta'eef namni baale an akkana dhiira akkanaati jaba jedhee jechuun kuni wallaahi laazim rabbi qabee waratu beeka akka inni jiru akkaataa jireenya isaa maana beeka. Shamtuun tun hin kijibsiisa. Otoo jaarti haati ilmaan sadii arsii galaa jirtu achii baddee jala. Waa wayyoo fudhattanii fakkeenya shamarran arsii fudhatina. Shamarran arsii maa kana fuute isin illee ofeetan deemaa saree fuudha. Ammoo tuyyuu gaggara galtanii uniitiin takka yoo eegeesii dhiqachuu dadhabde gaggara galtanii shamarran kutaa arsii guutuu eegeesii dhiqattu jechuun dogongora keessan. Asirratti illee nu morma. As biratti ilmi namaa xuraa'aadha jechuun ilmi namaa xuraa'aadha yoo jedhan xuraa'aa qaamaa osoo hin taane xuraa'aa sammuutii fi saayikoon inni deemuun dadhabaa yoo ta'e xurii jedhama. Isiniin galle reedii jechuun nama waa beeku nama waan dhufu waan dabrullee beeku. As biratti osoo isin afaan keessan adabattanii kaddaamonni illee jal'istanii hojii keessan dalagattanii osoo isin ustanii teettanii. Dhaggeeffadha keessattuu kadhattoonni kaayiroo kaddaamota kanneen kabar kadhaa jilaatiin baatee mana ol isin galche kaddaamota kanneen dalagdanii nuuf fidanii bata kolkoloo dhangaalota waa'ee kaddaa malee hin dubbatina kaddaama tuyyuu kabaja isin itti keessattuu kadhattoota hadharaa. Usaatu kaddaama kana bari abaaboodhaaf leenca isin darbu jira. Malabbaa keessanis eegeeteessa jiraachisaa kan seenanii. Osoo isin jaalala beeytanii nuti dhalaa biraa deemnee ilaaluu hin dandeenyu. Maaliif jettu? Amma waaqa kan jira. Warroonni invaayiti ergachuu barbaadan manni guutameera waan ta'eef manni amma banameeru kun guutame nama garii gayyaasee sinnatu. Amma keessatti waa hin dubbachuu barbaadu hunda keessan irraa jiru. Ka wal fuudhallee nama lama. Ka waliin jiraatullee nama lama. Maalumatu qoya arsii tana garanaan arsii maal? Wamma kana yoo dhiiftan wal arrabsu kana. Hundi keessan iyyuu. Walaa shamaraa walaa dhiira. Yaa ummata salaamu alaikum. Nagaamu. Nagaa jirtanii. Amma walumaa galatti isin jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran arsii waalaikum salaam amma durallee adda durummaan shamarran arsii ka miidiyaa gubbaa ba'u jara ka mootummaa arrabsu jara ka mootummaa jala jaartii arrabsu jara ka nama tokko jalatti namni jabaan tokko yoo jaa amma fakkeenya gaafa murtii guutoon arsii fuudhe adda durummaan irratti duulaa turte abdii tayyii waaqoo faranjii fuudhe itti duulaa turte. Reediin siin duulaa fuudhe jimmaan itti duulaa ture. Jarri nama duuluu malee jireenya ofii ilaaluu hin dandeessu. Uf dandeettee jiraachuu hin dandeessu. Waa'ee namaa dhiiftee ufii koonfidensiidhaan hin dubbattu. Waa'ee ofii hin jiraattu hiree ofii mokortee. Bar nam tokko bar maana fuudhuu dhabe yookaan maana jaalachuu dhabe kettu. Seeftii ati eeggattee ati bareeddeennan ati uf kabajjeennan eenyu si kabaja. Kana beeki namoonni tokko tokko jechuudha. Seeftii ofiin eeggatu. Taaptaap godhaa harkaanillee taaptaap godhaa. Seeftii ofiin eeggatu gaafa namni dhaqee jireenya biraa keessa seen nu dhiisee akkai godhe nu dhiisee akkai ta'e maal sirraa godhe si duwwaa firaashaa fuudhee maal gootaaf yoo roomaantikiidha yoo siree irratti hin gammachiifne jaarsa kee yookaan boyfriend kee yoo ati faa gootee istaayila irraa jijjiirtee fakkeenya kaleessallee wannattee hadhallee wannattee muudima tokko yoo itti gabbaase caammaa shuuru wanna adii kanatti gootee aga jilbaa godhattee maal gootaaf dhiirri bar jireenya isaa keessa gammadee jiraachuu barbaada dhiiraaf adurree cinqii hin dandeessu bar ilmi dhiiraa bar sa'a takka waa'ee jaalalatiin hin qalladu bar dhiirri jaalala keessa seennaan uf hin beeku bar jaalalli biyyallee hin filatu namallee hin filatu yoo ati amaara jaalattee amaarri taatee fi fuute amaara fuudhe jetta yoo ati jimmaan fuute jimmaan kuulloo fuudhe jetta
Yoo ati faranjii fuute jedhe. Yoo ati waan biraa fuute kana godhette. Ati koo yoomuma waan namaa dhiifte an bakka inni sun ga'e gaa jettee maa yaadne kun maalirraa dhabame? Eenyullee haa taatu amma fakkeenyaaf jechuun shamarran hedduun jirti shamarran gaggaariilleen. Shamarran marsiitu miidiyaa gubbatti illee bahee hudduu jaraallee kan mul'isaa bulu shamarran arsii malee hin jiru addunyaa irratti. Tiktooka namaa keessa fakkeenya isinii hima. Tiktooka mucaa baale baaburee keessa dhaqa sheer godhaa baaburee fidaama biraan gaa'oo barbaadan isinii hima. Baaburee fafartoo fa'aa keessa. Abdiyyee na dhagaye. Waan silaa inni dubbanne ka dubbatu dhala arsii malee maaltu jira sooshaal miidiyaa kan waan baaburee achitti hudduu mul'isaa bultee adda deebitee reedii kaseeftii ofii eeggatee jireenya halaalaa keessa seen afaan kamiin reedii arrabsitat ajuuza. Ufii keetii ufii keetii iyyuu hudduu kee dhoysi karaarra hudduu kee karaarra qabadhu galiitiniin hudduu kee karaarra mana ol galchi ga'iitiin dubbadhu an dhalaadha jedhe eenyus ilaala hudduu kee kana kawannaani waggaa mallasii waliin biyyaa baateetiin hudduu sirra shame ay baateetiin hin ganaa hudduu kee mul'isaa baate bari yoo ati kabajee yoo ati seertii kee eeggatte bara nuti jaaladhe si fuudhuu danda'a. Bari yoo ati seertii kee yoo ati seertii kee eeggatte aduusi ilaalaar har'a isiin jireenya gaarii mucattiin tun jiraannaan namni 150 ay bahee isii arrabsa maaliin isin geette mucattiin tun guyyaa takka wallaahi isii duunaan guyyaa takka gabbaate guyyaa tokko jechuudha dhiira shamarran arsii guyyaa takka arrabsitee hin beektu shamara kutaa biraa mucattiin jaalala beekti mucaa jaalalaan boojite bakka jaalala kenniteef mucaan jaalala argatee naan ofirraa dhiiseetti haadha ilmoo achi gatee qaaqa malee reedii 2018 2019 namni beektan jechuudha qaamaan itti dhiyaadda namni reedii beektan wallaahi yoo billaahi jechuudha mucaan woroqaa fakkaata addunyaa irratti laafaa ho'i amma nama gootee dubartiin gaaddisa dubartiin mana keessa si qajeelaan jireenyi si qajeela addunyaa irratti laal waan ati beekomne tu yoo inni galu qaaqa gaabbasdi qaa'in isi xibsiin isi qaaquma beekta mucaa xibsii gaabdi xibsii caala qaaqa gaabbasdi yoo inni alaa galu balbala faatti dhufti irraan bantu laal ooy na dhagayi tunoo Qoy kasitti ma isi innu gadi ba'ee waan akkanaa waa'ee isii hin dubbanne ati hin dubbatin waa'ee isii irraa ammallee yoo ajandaa irraa gochuudha malee hin dubbatin. Xiqqishu isiin ariifadha. Ajandaa gadi hin godhin gadi baaste hadaraa kan ta'e takka yoo hammi argee sodaatti waan ni toma namaa dhugaadha sirri. Jaalala beektan. Xiqqoo tokko jarranaa kennaa xiqqoo tokko bichaa niin ariifadhaani. Niin ariifadhaani xiqqoo tokko jarranaa kennaa bilees. Abdii inaaree jiru dhugaan jiru bakka kanatti nama hundaafuu dhugaan galuu qabu. Uummanni keenya kaarsiillee akkasuma mootu reediin dogongora inni tokkochi inni qabu gabbayee hawaasa bal'aa rabsuudha malee maa fuudhee miti. Wanni namni komataa jiru. Maa fuudhee mucattii tana namni jedheen hin jiru. Mirga qaba bakka fedhee fuudhu jimmaa miti kan amaara yoo fuudhee dhimma kennaa miti. Garuu gabbayee arsii bal'aa kanaan rabsuun bakka irraa dhalate biyya irraa dhalate biyya haadha isaa keessa jirtu yoo arrabtu biyya kiyya inni yeroo takka waasi hima rabbillee karaa rabbillee yoo deebite wanti jaartii ta'e caalaa sittaanu hin jiru shariyaa keessatti illee ati bar jaartii ta'e bar haadha abbaa kee wajjin ka uffata baafattee rafne jaartii ta'e wajjin rafta. Jaartii si jala arrabsanii si jala qeeqanii si jala mataa isii gaggalabbatanii jaartii teetiin ati jaartii ati tamantee fuula tokko shari'aa qabdu shaarmutaa jedhaan jedhe. Abdii sii keessatti sii deemaa jira. Sii keessaan dogongora jiru. Maaliif beektaa ijoolleen namni hundinuuyyuu wallaalan isaa ban qabu. Akkuma wallaalan jiru beekaanis jira. Arsiin hawaasa bal'aa. Hawaasa akka Itoophiyaatti hooggansa guddaa fi akkasumallee shoora guddaa warra taphatu waa hundaan beekumsaan ta'e hayyummaa waa hundaan jechuun biyya bal'aadha. Inni dogongorri isaa nama isaan waa jedhee fi jaartii isaatiin waa'ee nama tokkicha san ol darbee achirratti dhugga irraa kaasu malee ol bahee hawaasa bal'aa waa jedhuun isaa dogongora. Namni tokkochi isaa waa barreesse as fuudhee dhugga yoo irraa kaase nam tokko lammata ittiin deemu.
Garuu inni ol bahee hawaasa irraa dhalatee fi biyya irraa bahee kanaa fi hawaasa bareedaa dhaabbaan keessa jirtu biyya isaa bal'aa kana yoo arrabsu kun dogongora guddaadha. Wanti nama dhukkubsa. Jaartii yoo jalatti arrabsan si dhukkubsuu danda'a. Garuu nama tokkicha isa arrabse san irraa dhukkee kaasuu malee hawaasa bal'aa gadi bahee akkana jechuun dogongora guddaa. Kareedii kanuma qofa malee maa fuudhee bakka fedhee yoo fuudhee mirga qaba. Maali beektaa dambal waa tokko si ibsa rakkoon jiru tokkoffaa maali ni beektaa? Mana bananii jechuudha. Namni ofirraa falmatu wallaale mucaan mana hin bananii yoo ati yookaan osoo hin beekin mana san keessa dhayite carraan ati qabdu reedii fi sinduuna jaartii isaa tana arrabsuudha malee waan biraa nagaa nama gaafachuu carraa siin kennan waan akka siin kennan. Bara ati uummata Arsii yoo jettee arrabsite akkasiimi bara. Hinaafan dhimma nama tokkoo ta'e. Hinaafan waan nama tokkoo isa nama tokkoon ofirraa qaban. Kan mootuyyuu biyyatti dhimmi biyyoomatii fi dhimmi waan nama tokko si hinaafee yookaan jaalala keetitti hinaafee yookaan miidhaga keetitti hinaafee nam tokko beekumsa keeti fuulli namaa sitti hinaafa. Si cabsuuf waa hedduu yaada, waa hedduu si jedha. Kasaniitii fi dhimmi biyyoomatii fi dhimmi lafa irraa dhalatanii biyya keessaa dhalatan kabajuu garaagarummaa qaba. Dogongori reediin qabu sani malee maa fuudhee maa intala tanaa waliin jiraata sanii miti. Dhimmi amma namni gaafachuu jiru amma ka duraani yeroo dhuftetti namni ashandaa fedha ilmi namaa hedduun isaa amma miidhamee dubbata sitti fakkaate garuu namni keessaa dhukkubsu ni jira. Garuu kun dhukkubsatee osoo hin taane ashandaa yeroo dalagarraa ba'e akkaataa ittiin fooloo guddifatudha. Kun nama si'eessuu hin qabu. Garuu dogongori gurbaan dalage takkittiin gabba'ee biyya bal'aa arrabsuun dogongora guddaa. Dogongora guddaadha. Dhimma ofiitii fi dhimma nama isa arrabsee tokkicha sanii as fuudhee afaan gad deebisee yoo irratti hojjete hatta ganda isiin keessaa dhalatteef haadha abbaa waliin dhukkee yoo irraa kaase namni isa gaafatu tokko illee jiru dhimma abbaa biraati. Garuu immoo as bahee gaafa uummata hawaasa guutuurratti kan dhiyeessu inni nama dhukkubsa kana qofa irratti hojjedhaa malee gabbaatee ijoolleen arsiillee akkana kuunillee akkana kana dhiisa. Tokko nama tokkotuyyuu cee yoo jedhan harree mara gurra dhaabaa jedhan. Akkasuma nama ijoollee arsii yoo jedhan nama tokkoof maqaan shamara gaggaariin shamara babbareedduu karaa haadha abbaarra deemaa jirtu hedduu maqaan bada. Akkasuma dhiirtillee akkasuma jedhan. Tokkochi yoo waa balleesse maqaan hunda bada. Saniif kanarratti hojjedhaa malee waa'ee mallee gabbaatanii shamarrii yookaan dhiirti akkana waa'ee biyyooma keessaa bayaa jechuu barbaadeeti. Yeroo tokko yaada bahii barbaada xiqqoo isi yaadni kiyya yaada amma namni haasa'e kanarratti arreedii wajjin ture an akkas ta'e inni nama gaariidha. Isitu rakkoo qaba mana keessaa seenan isi akkana habiibi maaliif atillee kan cufni amma keenya ka amma jiidhaa kun goguu danda'a beesa dhimma isaan lamaan isaantu lamaatti irraa gaafatamaa seenaa isaanii beekii beekuu baadhu seenaa isaa gadi baasin ammallee taanaan jechuudha maaliif yoo ati seenaa san gadi baafte kakasanii darbeetu dhufa ammallee wallolli jechuudha ani wallaahi anartiidha alhamdulillah rabbil alamin. Waan garuu wabdanii waan kanarratti hojjedhaa malee dabalataan afaan nama irratti illee dheeratin gaarii miti biyyoomaaf illee akkasuma namni gaariin akkuma jiru badaanii jira. Kanaaf dhimmi irratti hojjetamuu qabu dhimma tan tokkicha. Amma rakkoon dambal dhaga'i kooyi dambal yeroo takka carraa naa kenna shamaran arsii haga gaafa shamaran arsii hinaaffaa dhiiftuutitti addunyaan nagaan argattu hin jaalattanii hin fudhattan taanaan fudhadha. Bakki shamaran arsii geette nagaan qabu. Miidiyaa irratti illee jarumatu bultii namaa keessa gala. Haga waan kana dhiisisiisaa yoo dandeessan waa'ee arsiin an arsii arrabseef bara arsiin saniif hin xiqqaattu. Sii galee ani waa'ee arsii tuffachuu miti. An arsii arrabseef arsiin saniif ooyika arsiin. Kanatti waan jiru dambal ooyika mana kana bane malee dubbataa hin jiru. Wallageeffadha arsiin addaan arsii arrabseef arsiin saniif waan karaan dhabdu arsiin kabajaa kaleellee kabajaa guddaa qabdu garuu wanti isin beekuu qabdan tokko maali beekta bakki dhalaan arsii geette akka nagaan qabne mee uumaa keessan ilaala maaliif yoo namni waan wayii girjettu dhayxee hatta bar jaartii mootummaallee fi arrabsaa bar miidiyaa gubbaa baatee bar jaartii mootummaallee arrabsiti waan biraatii miti maaliif waa'ee jireenya dhuunfaa keessaa baatee jireenya ofii dalagataa hojii ofii dalagataa kaayyoo kalee biyyaa baateef ka abbaan qotiyyoo gurguree ergee jira ka abbaan lafatti gurguree ergee jira biyya arabaa kana dalagattee ofaa jijjiirtu waan akkana kanarra hojjettee jijjiiramuu qabdi moo
bultii jireenya nama dhuunfaa keessa galtee ol dhattee gattattee waa'ee namaa irraa haa ta'u fotoo namaa gaggargalchu kana maaliif geessite? Bar mucaan hin dubbanne iyyuu bar mucaan hin qusate wallaahi ofirraa dhogguu mirqaba namni niitii teetiin si dhufe bar sarara diimaa si ce'e bar sarara diimaa irra jette namni niitii tee dhufee niitii tee si jala qeeqe taanaan laal nam tokko dhufee niitii tee si jala qeeqe taanaan ati sarara diimaa irra jette beeki jireenya kee keessatti jireenya kee hin barbaadu jechuudha. Maaliif niitiin tee qomaaxaallee yoo taate niitiin tee miskiinallee hattuullee bal'aallee yoo taate duudaallee yoo taate niitii teetii situtti amanee waliin jiraata malee inni si wajjin waliin hin jiraatu. Sii galee niitii tee jechuudha kabajaa qabdi. Niitii tee siree gubbatti akka wajjin ciiftu si jala arrabsaa ati akkamumatti waa'ee maqaan ofirra dhaabbatta. Niitii tee bar niitii tee bar haadhaaf abbaa kee wajjin uffata baafattee ciiftu bar niitii tee wajjin ciifta. Mee ufumaa keetii bakka bu'uun ilaalatte osoo niitii tee si jala arrabsee hagamsitti dhaga'ama. Mucaan obsa qaba. Mucaa kana Adi amma wanni hedduu na ajaa'ibu jiru ni beekta? Namoonni ammaan tana akkanatti ba'anii har'aan tana reetiin batiidha qabaa akkana darsee arrabsuudhaaf jedhan kuni irra hedduun isaanii warra gaafas wajjin arrabsaa ture niitii isaadhaa jalatti ni beekta? Dhugaadha. Garuu dhugaa kana dhoksinee maaliif dhugaa irraan tan kaarfannee sobuun maal nu fayyadaa waan jiruuf ajaa'iba ta'e qabu. Dhugaa kana osoo garuu maaliif irraan tan kaarfachiisu maaliif nu barbaachisa? Gaafa sani namni yoo xiqqaate irra guddaan namaadha wajjin arrabsaa ture. Jireenyi dhuunfaa isaadha nama tokkollee waan hin galchineef abbaa fedhe kallattiitti dhufeen abbaan ofirraa dhowwuu qaba. Niitii fi bitachee ofiitii fi ilma ofirratti abbaan fedhellee laafan fedhellee jabaadha hin beektani? Yaa dhugaadha. Ani kana dheeressuu hin barbaanne kallattiitti dhufeen abbaan ofirraa akka itti deebisu inni nuuni beeka. Garuu nama arrabsuun kun silaa xiqqaatee dasna jedha. Mee saarinaan tunaa dubbattu amma saarinaan 22 tunaa dubbattu mee carraa naa kennaatti kaata mee carraa kenni chaayinicha kiyya takkatti dhiifama wajjin. Haa fudhattu. Mee haa dubbattu arsiidha yoo na yaada ofii haa baattu mee. Sii kennine bar sakiina. Injirtu jechuudha walumaa galatti bakka rakkoo takka hin qabu isin waan gochuu qabdan maali beektaa? Adeem. Riyaana. Waalaikum salaam warahmatullahi. Sakiinaa tana carraan kee ture dubbachuu diddee bar. Asaan jira isinis asaan keessa dhaggeeffachaa jiranii biyya isaaniitiif mitis biyya jettan. Ani biyya arusiiti miti akkana akka jechuun gadeedhan jettanuu biyya. Arusiin jedhin ka arusiin jedhimi arusiin dhaga'i sakiina arusiin jedhin lammata dhaga'i qoy qaba afaan kee walitti atillee kijibdu arusiin jedhin ajuuzaatu mataan kee iyyuu atuu dhokdhoqa arsii jedhi malee arusiin jedhin. Ani arusii miti si gaxayyi. Innaatu allif jaallat arusiin jedhin isin hin jenne ammallee taanaan ajuuza arusiin jedhin arsii jedhi malee. Arusii kana maqaa milik fiddee rutatu Oromoo miti atu naftanyaa kijiba baay'ee keessa rute fakkeessitu arusiin jedhin kana booda arsii jedhi malee. Gadda wal qoodu waatan sitti nime siraatan haasa'u sitti siraatan haasa'u. Arsii jedhi malee arusiin jedhin kaati. Gadda Oromoon Arsii jedhi malee deebi malee arusiin jedhin. Yookiin afaantu jedhuu fi dida. Ati aasaa mangeessu salaa aasaa. Naa mucaan akkana fikiriin kinoofatanii addunyaa olii oofee jiraachuu jira. Maaltu isin gubee mee laalbannaati reedii amma akkana siin duuna wajjin fikiriin ni jiraatuun. Mee riinfaan rabbi obsa isin gadaadhiisu fatadhaa jiraadhaa ofirraa. Jireenyi teessan rabbi harkarti shamaran arsiillee carraa beekamu jira. Ati bar arusiin caqasi sakiina arsii jechuun maqaa arrabaati. Arsii jedhi yoo jechuun nama arrabsuu sun taane arsii jedhi. Asana makennu din dhageessami korma abbaan gaafa cabse ormi ija balleessa. Kana si abaafnu yookaan abbootaa tuni wanta wayii ta'uun. Kolkolonni baangaali futtuufi afaan isii bakka sadiin qaawwaa sadiin isii qabdu salu karmuuxonni. Isin karaa koo bobbata konkoota dhiisitee na ta'an isa faashoo kan hojjetan wallaahi mul arginaa jedhee kadhatu.
Abdi. Naati yaada keenya dhuftee moo arrabsuu dhuftee? Abdi. Nama akkanaa kan jala kaasanii kan nama arrabsiisinaa dhugaa dubbatu. Attee qabeessanii nama narrabsina ijoo. Suni warri Bangaalii jala qabatu dhimma isaaniif isaan rabbitti walitti beekamuu galti. Wallaahi abdiidhaan alhamdulillah rabbil alamin nama kabajaa waan keenyaa kabajaa dhugaa keenyaa. Waa'ee sanii asirratti ilaalin Bangaaliin lafa kana ni والله